Arsiin kan beekamu qamadii oomishuuni. Kana gochuu kan dandeenyu oomishaaf oomishtummaa daballee teekinooloojii daballee qonna keenya ammayyeessinee naannoo qotee bulaa 2185 olii kan ta'u godina kanatti gara investimantiitti ceesifne loon 262 kan diqaalomsine. Xiqqoofnee hojjenneerra jijjiirama bal'aa finneerra eega kana ta'e immoo amma of dandeenyeeti kan karoorfachaa jirru. Damee hundaan of dandeenyeeti karoorfachaa kan jirru tootaalii fayyadamaa sagantaa seeftineetii 0 gooneerra. Hojiiwwan gurguddaa jijjiirama guddaa fidee fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessee bal'inaan kan finne. Arsiin kan beekamu qamadii oomishuuni, garbuu oomishuuni, xaafii oomishuuni, midhaanota gosa garaagaraa gara midhaan inisheetiivii qofa midhaan 11 oli kan oomishnu. Isa keessaa bal'inaan qamadii oomishna, garbuu oomishna. Qamadii industiriiwwan garaagaraatii fi alergeef oomishna nyaatarraa kaaf. Garbuu ammootu warshaalee garaagaraa, warshaa biiraa garaagaraatiif oomishna. As keessatti galiiwwan gurguddaa maddisiisaati kan jedhu jechuudha. So kana gochuu kan dandeenye karoora xiqqii kanaan dura mootummaan keenya waggaa 5 qabatee ture san karaa guutuu ta'een itti gallee potenshaala lafa keenyaa adda baafnee oomishaaf oomishtummaan karaa dabaluu danda'uun qonna keenya ammayyeessinee ce'umsa qonnaa irratti bal'inaan kan hojjenne isarra baay'ee milkoofneerra. Milkaa'uu kan dandeenye kaleessa godina Arsii keessa wabii nyaataan mirkanoofne. Aanaa gara 15 ta'u sagantaa seeftineetii jala jira. Qarqaramaa ture tootaalii fayyadamaa sagantaa seeftineetii 0 gooneerra. Kana gochuu kan dandeenyu oomishaaf oomishtummaa daballee teekinooloojii daballee qonna keenya ammayyeessinee ammayyeessuu qofa osoo hin taane ceesifne. Bara kana qofa karoora xiqqii keessa gallee naannoo qotee bulaa 2185 olii kan ta'u godina kanatti gara investimantiitti ceesifne. Loon 262 kan diqaalomsine. Gaafa waggaa 5 darbe duubatti deebinee ilaallu waggaa 3 dura loon 21 loon 42 olaanaan kana kan diqaalomsaa turre bara kana isa kana kan kenne jechuudha. So walitti hidhamiinsa dhaabbilee qonnaa qooda fudhattoota qonnaa qorannoo qonnaa kanneen wajjin taane hojii bal'aadha kan hojjenne jijjiirama guddaadha kan finne. Dammaratti hojii guddaadha kan hojjenne. Isa kana walitti hidhamiinsa sagantaalee garaagaraatiin taane oomisha dammaa, oomishtummaa dammaa dabaluu keessatti hojii bal'aadha kan hojjenne jechuudha. So isa qofa osoo hin taane dhiyeessiiwwan gama damee qonnaatiin cuuciin haa ta'u, gaaguraan haa ta'u, qurxummiin haa ta'u hojii bal'aa hojjenneen fayyadamummaa hawaasaa, fayyadamummaa dargaggootaa, fayyadamummaa dubartootaa keessattuu badhaadhina maatii irratti hojii bal'aadha kan hojjenne jijjiirama guddaadha kan dhufe jechuudha. Hojiiwwan eegumsaaf kunuunsa qabeenya uumamaa bal'inaan kan hojjenne. Sululloota keenya adda baafne uumama kanaan dura mancaa ture, biyyee dhiqamaa ture, bosona ciramaa ture, sigigaachuu lafaa kanaan dura godina keenya keessatti bal'inaan gaggeeffamaa ture. Hojiiwwan kunuunsaa fi eegumsa qabeenya uumamaa bal'aa hojjenneen. Istiraakcharoota naannoo sanitti barbaachisan hojiiwwan bonaa bal'inaan hojjenneen. Hojiiwwan gannaatiin ammootu deeggarreen. Lubbuun istiraakchar sanii akka inni dabalu gooneerra. Isa kanarraa kaanee bara kana karoora of danda'uuti kan qopheessine jechuudha. Karoora of danda'uutiin mootummaan keenya labsee jira. Akka godina Arsiititti sochii bal'aadha kan goone, leenjii bal'aadha, hubannaa bal'aadha kan kenname. Isa kana caasaan keenya sadarkaan jiru fudhatee hawaasa biraan ga'e. Hawaasni karoora of danda'uu kana qabatee akka inni socho'uu danda'u hojii bal'aadha kan hojjetame. So kanarraa kaanee karoora of danda'uu keessatti nagaan of danda'uun akka nurra jiraatu. Wabii nyaataa keenya mirkaneeffannee oomishaaf oomishtummaa daballee akka of danda'u nurra jiraatu. Ogummaa keenyaan tajaajillee hawaasni akka inni fayyadamaa ta'u gochuu keessatti hojii bal'aadha kan hojjenne. Xiqqoofnee hojjenneerra, jijjiirama bal'aa finneerra, fayyadamummaa hawaasaa bal'inaan mirkaneessineerra. Eega kana ta'e immoo amma of dandeenyeeti kan karoorfachaa jirru. Damee hundaan of dandeenyeeti karoorfachaa kan jirru. Karoora of danda'u keessatti hundaa ol hojiiwwan jijjiirama bal'aa fiduu fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu keessatti waan bal'aadha kan goone.